Akkam jirtu maatiiwwan kun akkaadaamii bagana gangara YouTube chaanaalii keenyaatti dhuftani. Maqaan koo Barsiisaa Addunyaan jedhama. Barnoota baayoloojii kutaa 12ffaa boqonnaa 3 Energy Transformation jedhu jalatti paartii arfaffaa yookiin kutaa arfaffaa Cellular Respiration jedhu qabadhee isinii dhiyaadheera. Jalqabaa hanga xumuraatti akka nu hordoftan gamanumaan isin affeereera. Unit 3 Part 4 Cellular Respiration. Main topics included in this lesson: the coupled reactions, glycolysis, link reaction. Kan jedhu laalla jechaadha. Paartii kana jalatti qabxileen gurguddoon nuti ilaallu coupled reaction waan jedhamu, glycolysis kan jedhuu fi link reaction cellular respiration jalatti mata duree wanta xiqqaa ilaallu ta'a. Cellular respiration, at the end of this lesson, cellular respiration kana jala wanti isin hubachuu qabdan video kana ilaaltanii booda wanni isin hubattan tokkoffaa, you should define cellular respiration. What does it mean? Cellular respiration jechuun maal jechuudha kan jedhu kana define gochuu danda'uu qabdu. Describe coupled reactions. List the products of glycolysis and link reaction. Input, output, glycolysis fi link reaction xumura video kanarratti barreessuu dandeenyaan qabiyyee barnootichaa sirriitti hubattaniittu. Cellular respiration overview. Cellular respiration is a process by which cells produce energy from glucose in the form of energy storing compound, what we call ATP. This is described as adenosine triphosphate jennee waamna jechaadha. Kanaaf cellular respiration definition isaa jalqaba irratti ni taa'eera. Adeemsa seelii lubbu qabeeyyii keessatti nyaanni oksijiniidhaan gubatee anniisaa itti maddisiisu. Anniisaan maddu immoo bifa ATP tiin. This ATP is the ultimate source of energy jennee waamna jechaadha. The energy released by cellular respiration is temporarily captured by the formation of ATP within the cell. Bifa ATP tiin stored yookiin immoo captured ta'ee jechaadha. Enerjiin nyaata irraa gadi lakkifamuu yookiin sababa yeroo sooranni bullaa'u seelii keessatti bifa ATP tiin akka lakkifamu hubanna. Animals store the energy obtained from the breakdown of food as ATP. Also, plants capture and store the energy during photosynthesis in ATP molecules. Before ATP molecules. Again, they undergo cellular respiration. Cellonni biqilootallee ni geggeessu jecha. Cellular respiration kan jennu kun itti fufee ATP jechuun maali kan jedhu. Cellular respiration keessatti ATP'n bu'aa ijoo yookiin bu'aa isa olaanaati. Kanaaf ATP'n kun maali waan jedhu hubachuudhaaf, ATP is a nucleotide consisting of an adenine base. Is a nucleotide. Barnoota keessan kutaa gadaanu keessatti beektu jechaadha nucleotide. Nucleic acid yeroo uumamu there is nitrogen base kan jedhu diagraamii kanarra in hubattu. This is the nitrogen base. This nitrogen base in gosa 5 jiran keessa uracil, guanine, cytosine, adenine, thymine warra jennu keessa ATP keessatti nitrogen base in argamtu adenine dha jechaadha. Adenine nitrogen base. There is 3 phosphate groups. Phosphate group sadiitu jira. Triphosphate jennee waamnaani. There is also a 5 carbon compound, deoxyribose kan jennu abbaa kaarboonii 5 jira jechaadha. Kanaaf ATP kan jennu kuni adenine triphosphate, a phosphate with a ribose sugar, a 5 carbon sugar, abbaa kaarboonii 5 qaba. Phosphate sadiitu jira. Triphosphate or a 3 phosphate group, and also the nitrogen base adenine. Kanaaf ATP'n wantoota gurguddoo sadii kanarraa ijaarame. Adenine base,
5 carbon sugar and 3 phosphate groups. These 3 phosphate groups are linked to one another by 2 high energy bonds, what we call it, phosphoanhydride bond. Phosphoanhydride bond in the bonds that link together the phosphate groups. In the cell, ADP, AMP, and ATP are constantly interconverted as they involve in biological reactions. Biological reaction keessatti energy released yeroo ta'uu fi energy formed yeroo ta'u isaan kun wal jala akka jijjiiraman nu agarsiisa jechaadha. Kana jechuun ADP plus phosphate ion to form ATP. At this time energy synthesized jennee waamna jechaadha. Annisaatu oomishama jechuudha bifa ATP-tiin. Gaafa immoo annisaan lakkifamtu released gaafa taatu the ATP is break down to ADP plus phosphate ion to release energy released. In the cell, constantly interconverted or as they involved in biological reaction is interchangeable. ATP kana fakkaatu amma immoo coupled reaction waan jedhu ilaalla. Akka mata duree xiqqaa tokkotti as subtopic that is going to see coupled reactions. Biochemical reaction in which energies give off are called exothermic, and energy required is said to be endergonic and exergonic. When the energy is give off or energy is released, the reaction is exergonic. Your energy require endergonic or endothermic reaction. In order for both processes to be carried out efficiently, they must be coupled. The two reactions coupled reaction can jennu when the endergonic and exergonic reactions coupled together. The reaction is what we call coupled reaction. Usually a coupled reaction will involve ATP or some similar molecules. A coupled reaction is carried out when two reactions occur nearly simultaneously. Dabareedhaan jechaadha. Yeroo tokko enerjiin yoo oomishamu yeroo biraa immoo enerjii lakkisaa jechaadha dalagaatiif. Diyaagiraamii kanarraa salphaatti hubachuu dandeenya. Here energy inputs endergonic, the energy is entered to the cycle. That is what we call synthesis. And now the ATP is produced from ADP plus phosphate ion, ATP and water formed. During hydrolysis, this energy break down and release an energy. The reaction is exergonic. To convert it to ADP plus phosphate ion. ATP gara phosphate ion fi ADP converted ta'a. Yeroo kana walnyaatinsi kun adeemsisaa hydrolysis yoo jennu yeroo kana annisaatu lakkifama jechaadha. The energy is released. Yeroo energy synthesize ta'u immoo energy gara reaction itti seenaa. Kana jechuun ADP plus phosphate ion to produce ATP and water. Bishaanii fi ATP uumama jechaadha. Isaan kun lamaan bakka tokkotti coupled reaction jennee waamnaan jechaadha. The two reactions are simultaneously exist. Dabareedhaanii raawwataa form a cycle. Cycle illee ni uuma jechaadha asirratti kan laaltan yoo ta'e. Kanaaf the coupled reaction, exothermic and endothermic reactions to be coupled together. Yookiin lama ta'anii gamtaa yookiin lamaan waliin yeroo exothermic fi endothermic reaction wal faana geggeeffamu, such type of reaction is what we call coupled reaction.
Again, coupled reaction idha fakkeenya adda fudhannee ilaaluun ni danda'ama. Sirriitti akka hubattaniif diyaagiraamiidhaanis dhiyaateera. Mee jalqaba statement barreeffamanii jiran haa ilaallu. An example of a coupled reaction is the hydrolysis of ATP, which release energy. The process is exergonic reaction jennee waamna. The contraction of muscle input energy. This is endergonic ta'a jechuudha. As an hydrolysis takes place, the energy is to be released. This released energy help to contract the muscle. During this time, endergonic reaction is the coupled reaction is ATP plus water, hydrolysis, ADP plus phosphate, ion. Energy is released. Yerokana annisatu released ta'a jechuudha. Relaxed muscle plus energy, the synthesis of ATP, contracted muscle, energy used up. Here, diagram kanarra akka walii galaatti yoo ilaallu, here food, when the food burn with oxygen, yookiin immoo yoo nyaanni oksijiniidhaan breakdown gaafa ta'u, carbon dioxide fi bishaantu uumamaa adeemsa kana keessatti energy produced ta'a jecha. Energy produced ta'u kun immoo yoo ADP plus phosphate ion irraa produced ta'a jechaadha. Gaafa energy kana immoo seeliin hojiirra oolchuu yookiin dalagaarra oolu energy'n gara ADP plus phosphate ionitti breakdown ta'a jechaadha. Kun lamaan saayikilii yookiin adeemsa wal qabatan lama ta'eet uumamuu enerjii fi enerjiin dalagaarra ooluu agarsiisa jechaadha. This is what you call coupled reaction jennee waamna jechaadha. The synthesis and the hydrolysis is two reactions which used up and release energy jennee waamna jechaadha. In living organisms is common. Commonidha jechaadha seelii lubbu qabeeyyii keessatti nyaata yeroo soorannu nyaata irraa anniisaa gadi lakkifna. Nyaanni gadi lakkifame kun immoo dalagaa waan adda addaa seelii lubbu qabeeyyii keessatti oola jechaadha. Kanaaf isaan kun lamaan coupled reaction jennee waamna. The site of cellular respiration. Energy coupled reaction irratti hammana yoo jenne gubamni soorataa eessatti geggeeffameet anniisaan lakkifamaa kan jedhu. The site of cellular respiration can the place where the cellular respiration or the breakdown of food takes place. As you know, the site of cellular respiration is at two places in the living cell. Cell lubbu qabeeyyii keessatti bakka lamatti jechaadha. One is in the cytosol or in the cytoplasm. The other one is in the powerhouse of the cell, what we call mitochondria. Mitochondria fi cytosol yookiin immoo cytoplasma keessatti geggeeffama jechaadha. Saayitii gurguddoo lama. The glycolysis akkuma beekamu cellular respiration, the breakdown of large molecule of food to be release energy by taking different stages. Stage 1 garagaraa keessa darbuudhaan jechaadha anniisaan kan lakkifamtu. Kanaaf inni jalqabaan glycolysis jenna. Inni lammaffaan link reaction, inni sadaffaanii the Krebs cycle, inni arfaffaan electron transport chain and chemosynthesis jenna jechuudha. Stage inni lammaffaan cellular respiration of glycolysis which is takes place in the cytosol, cytoplasma keessatti takes place ta'a jechaadha. Glycolysis which is takes place inside the cytoplasm. But the left three stages takes place in mitochondria at the matrix of mitochondria and at cristae structure mitochondria bakka adda addaa keessatti stage 1 hafan sadan kan geggeeffamu ta'a. The link reaction, Krebs cycles and electron transport occur in the mitochondrial and require oxygen. Because of that, it is said to be aerobic respiration jennee waamna jechaadha. Gubama soorataa qilleensa waan jedhamee beekama jechaadha. Kun kan inni geggeeffamu mitochondria keessatti. Kan olaanu glycolysis garuu oxygenii maleedha. Glucose breakdown kan inni
electron ta'ee gara pyruvate lamatti breakdown ta'ee pyruvate lama jennu in the absence of oxygen. Kanaaf inni kun commonidha jechaadha. Commonidha. Kanaaf ishee kana sirriitti qalbeeffachuun isinirraa eegama. Glycolysis common for both aerobic and anaerobic respiration. Isa kana lamaan iyyuu geggeessu. Glycolysis eega xumuramee booda pathway anaerobic respiration fermentation pathway itti fufa. But for aerobic respiration, the pyruvate enters to the link reaction, then Krebs cycle finally enters to the electron transport chain for the reaction to be takes place to release energy. And this release gochuudhaaf sadarkaadhaan nyaanni glucose jalqaba glycolysis seenee sadarkaalee yookiin stage 1 kan arfan keessa darbeetu xumura irratti ATP kan inni oomishamu jechuudha. In prokaryotic cells, seelota prokaryotic keessatti kan armaan olitti ilaalle kun eukaryotic keessa. But in prokaryotic cell, they lack mitochondria. Waan hin qabneef martinuu the fourth stage takes place inside the cytoplasm. Cytoplasma keessatti kan geggeeffamu ta'a jechuudha. It carried out in the cell cytoplasm. All the four stages of cellular respiration takes place in the cytoplasm for prokaryotic, but for eukaryotic in cytoplasm plus in mitochondria. In eukaryotic cell, it begins in the cytosol. The reaction or the glycolysis start in the cytosol, which end in mitochondria. Mitochondria keessatti ni xumurama, cytosol keessatti ni jalqaba jechuudha. The beginning is in the cytosol, but which end in mitochondria, the reaction or the left 3 stages except glycolysis. Stages of cellular respiration. In eukaryotic cell, there are 4 stages. Gara olitti akkuma isiniif ibsuu yaale stage 1 gurguddoo 4 qaba jechuudha. Stage inni jalqaba glycolysis kan jennu, the first stage of cellular respiration. The second stage, link reaction kan jennu. The third stage, Krebs cycle or citric acid cycle jennee waamnaani. The fourth stage, electron transport chain and chemoosmosis jennee waamna jechuudha. Here, diagrammatically represented ta'ee jira jechuudha. In the cytoplasm, cytoplasma keessatti in the cytoplasm, the glycolysis, the breakdown of glucose. In glycolysis, glucose is breakdown into pyruvate. The pyruvate is a 3 carbon compound. This glucose is a 6 carbon compound. The 6 carbon compound to be cleaved into 3 carbon compound. Abba carboni sadi lamatti chama jechuudha glucose in glycolysis keessatti jechuudha, which is takes place in the cytosol. Kana keessatti ATP lamatu harvested ta'ee jechuudha by substrate level phosphorylation. Substrate level phosphorylation idhaani ATP lama produced ta'ee jechuudha. Substrate level phosphorylation jedha. Substrate level phosphorylation jechuun for your hint inti akkasii taatu fi the substrate itself is the source of phosphate group. Phosphatic group in ADP irratti hidhamtu substrate irraa jechuudha. ATP bifa kanaan harvested taatu substrate level without the use of ATPase enzyme. Enzyme ATPase jedhamu as keessatti hojiirra oolu jechuudha. For the formation of ATP, no need of ATPase enzyme. The second stage in lamaffa, the link reaction kan jennu jechuudha. In the link reaction, the formation of acetyl-CoA. This one is a carbon 2 compound, which is formed from 3 carbon compound by decarboxylation, removing carbon dioxide. Molecule carbon dioxide release gochuudhaani abbaan carbon lama acetyl-CoA uumama jechuudha. This acetyl-CoA coenzyme A irratti attached ta'uudhaani complex uumama jechuudha to enter to the mitochondrial membrane. Asirratti wanti hubachuu qabdan glucose in akka jirutti maaliin mitochondrial seenne is a medium sized size isa size giddu galeessa irra jira.
membrane kana hundu keessa fi small size detti jijjiiramu qaba jechaadha. So the 6 carbon compound break down to the simplest form or simpler molecule C3 compound. Again, this C3 compound by releasing a carbon dioxide enter to the mitochondrial membrane in the form of acetyl-CoA, the molecule, complex molecule, which is form a complex with an enzyme CoA wajjin complex uudani gara mitochondria in the mitochondria, this CoA to be entered to the citric acid cycle or what we call the Krebs cycle, citric acid cycle. As kesat by substrate level, 2 ATP to be harvested. Substrate level idan akkuma glycolysis kesat umame 2 ATP harvested ta'a. In an electron transport chain in the chemosmosis, the electron carriers NAD and FAD enter to the cycle. As kesa from glycolysis, from Krebs cycle and from acetyl-CoA, the NADH, 10 NADH enter the cycle and 2 FADH2 enter the cycle. By the final electron acceptor, the oxygen, the final electron acceptor, which oxidize NAD and FAD, 10 NADH, NADH in kudan electron transport chain keessa seene hydrogen gara oxygen transfer pump gochuudhaani ATP soddomatu uumama jechaadha. FADH lamarraa ATP 4 walumaa gala ATP 34 ATP lama yeroo gara seenu waan keessa fi here 32 ATP net 32 ATP by oxidative phosphorylation harvested ta'a jechaadha. Walumaa gala asirraa wanti nuti hubannu 2 ATP during glycolysis, 2 ATP during citric acid cycle by substrate level, 4 ATP by substrate level, a total of 4 ATP, a total of 32 ATP by oxidative phosphorylation walumaa gala 36 for eukaryotic cell. Asirratti ATP lama prokaryotic keessatti cytoplasma irraa gara mitochondria seenu ATP qisaasa waan hin jirreef prokaryotic beneficiary dha jechaadha than eukaryotic cell. 38 instead of 36, 38 ATP to be harvested ta'a jechaadha. Walumaa gala waan nyaatiinsa gara gadiitti mul'atu kanarraa kan nuti hubannu at the lower side here the glucose molecule which enter or start the reaction, the glycolysis start catalysis to glucose intertati which burn with 6 molecules of oxygen. Oxygen kun eessatti hojiirra oolte amma akka madaalletti oxidative phosphorylation electron transport chain keessatti jechaadha. Finally 6 molecules of carbon dioxide gara alaatti ba'a. Again 6 molecules of water gara alaatti ba'a jechaadha. Again ATP produced dheera. Asitti lakkoofsa ATP produced ta'u a total of 36 for eukaryotic, a total of 38 for prokaryotic ta'a jechuudha. Stage 1 tokko tokko laalla. Let's see one by one the 4 stages. Har'aaf stage 1 lamaan ilaalla glycolysis and link reaction. Isattaan immoo viidiyoo isattaan keessatti qabannee dhiyaannaa jira. Kanaaf attentively Ordofa glycolysis. Glycolysis occurs in the cytosol of the cell in aerobic condition or under aerobic condition, aerobic and also for anaerobic respiration or anaerobic condition. Glycolysis no need of oxygen. Kanafi cellular respiration in geggeeffamu may or may not aerobic anaerobic jennee murteessuu jechaadha. Pathway kana ittaanee jiru irratti murtaa'a. Kanaaf no need of oxygen for both aerobic and anaerobic respiration. Kanaaf commonidha glycolysis kan jedhu gara walitti ibseera. Kanaaf isa kana akkasitti hubachuu qabna. It is the common pathway of both aerobic and anaerobic respiration. It begins cellular respiration by breakdown glucose into 2 molecules of 3 carbon compound, what we call pyruvate. Pyruvate
an output of glycolysis. The input one is what we call glucose. Glucose in input. The output is a pyruvate, a 3 carbon compound. This pyruvate is a 3 carbon compound. There are 10 steps of glycolysis, can be grouped into 3 phases. Phase 1 gurguddo sadi isin hubachuu qabdan itti isinii qoodeen isinii dhiyeessa jechaadha. Isa kan kitaaba dabalataa fi kitaaba barataa isinii kennamirraa olaaltan hubachuu dandeessu jechaadha. The essential one, wanni nuti beekuu qabnu inni guddaan step 1 kana sadan. The first phase inni jennu step 1 hanga 3 kan jiru, which involves an energy investment. To start the reaction, the glycolysis invests 2 ATP. ATP lama consume godha jecha. That is it. For the breakdown of glucose or to convert the glucose to other molecule, there are molecule biraan get darurafi ATP lama consumed da kanaf is an ATP investment jenne waamna jecha. The cleavage phase step 4 to 5 jenne kan waamnu step 4 hanga 5 ATP glucose to cleaved da jecha yokin chachawa jecha. The 6 carbon molecule into 2 molecules of glyceraldehyde or G3P glyceral triphosphate. Glyceraldehyde triphosphated converted taati jechaadha. Abbaa kaarbanii 3 lamatti converted taati jechaadha. This one is an intermediate product of glycolysis. Glycolysis keessatti walakkeessa irratti compoundii uumamtu jechaadha. Abbaa kaarbanii 3 uumamtu. Sababiin isaa dhumarratti kan uumamu pyruvate waan ta'eef. The energy liberation phase jennee waamna. Asirratti mooyuu by substrate level energy inni uumamti jechaadha. Step 6 up to 10 produce 4 ATP, 2 NADH, and 2 molecule of pyruvate. This one is an input. Asirratti wanni beekuu qabdan output ida jechaadha. Output kun link reaction idhaaf immoo input taati. Kanaaf ATP 4, NADH 2, 2 molecules of pyruvate produced taati jechaadha. Pyruvate uumamte kun directly enter to the link reaction. Senti these 2 NADH enters the electron transport chain and the chemosmosis stages are for senti jechaadha. ATP na fudhatu uumamte kun jalqabarratti ATP lama consumed taatetti to start the reaction at the first phase. Phase sadan jiran keessaa jalqabaatti ATP lama hojiirra ooltetti. Kanaaf a net of 2 ATP to be harvested during glycolysis. Glycolysis keessatti a total of 4 ATP produced ta'a. A net of ATP gaafa jedhu ATP lama qofa akka ta'e. Why? Because lama consumed taatetti yookiin immoo invested taatetti jechaadha. Hojiirra ooltetti waan ta'eef bu'aan asitti argamu net 2 ATP. 2 ATP net. Netiin ATP asitti oomishamtu lama qofa akka taate beekuun isin irraa eegama. The net reaction wanyaati isa walii galaa ilaallu glucose 2 ADP plus 2 NAD plus 2 phosphate ion which form 2 pyruvate. This pyruvate which come from glucose itu gara PGN jalqaba cabee PGN gara pyruvate isomerized ta'e yookiin geeddarame jechaadha. Abbaan kaarbanii 3 abbaa kaarbanii 3 biraatti geeddarame 2 ATP from ADP plus phosphate ion NAD hydrogenii yookiin protonii fudhachuudhaan NADH uumamtee 2 hydrogen and 2 molecule of water to be produced at the end of the glycolysis. Glycolysis irratti wanyaatisa jalqabaa keessatti qooda kan fudhatan yoo ta'u xumura irratti bu'aan argame isaan kana. Stage itti aanu link reaction dha. Gara link reaction itti glycolysis irraa kan dhufe akkuma gara walitti isinitti hime pyruvate dha jechuudha. The pyruvate which come from glycolysis enter the link reaction. Here in the link reaction, the pyruvate is oxidized. So pyruvate oxidation is the first stage or the first reaction will take place inside the link reaction.
is act as a transition or link step between glycolysis and the Krebs cycle. As keessatti wal nyaatinsi dheeraa yookiin bal'aa gaggeeffamu jiru ceesisuudhaaf gargaarti jechaadha yookiin lamaan wal qabsiisuudhaaf glycolysis fi Krebs cycle wal qabsiisuudhaaf stagein gargaartu stage ishii kana link reaction kan jennu jechaadha. It takes place in fluid matrix of mitochondria. Akkuma irra deddeebi'ee kaasee glycolysis qofa cytoplasma keessatti this link reaction takes place inside the fluid matrix of mitochondria keessatti jechaadha. The place where the link reaction takes place is inside the fluid matrix of mitochondria and involve aerobic process. The aerobic reaction starts here in mitochondria. The pyruvate react with coenzyme A or CoA to form acetyl-CoA by releasing one carbon dioxide. The process is what we call decarboxylation. Carbon dioxide in molecule keessa gaafa bahu adeemsittiin carbon dioxide in molecule kun gallakkisu decarboxylation jennee waamna jechaadha. The pyruvate decarboxylate to form the acetyl coenzyme A kan inni uumu jechaadha. Abbaa kaarbanii lama abbaa kaarbanii sadii irraa by decarboxylation kan uumame. As the hint, the CoA is derived from vitamin B, pantothenic acid, which is needed for respiration. Wal nyaatinsa respiration kana gaggeeffamu keessatti is an activator of the enzyme. The vitamin B kun enzyme can activate gochuudhaani the pyruvate to be converted to the 2 carbon compound akka geeddamu ta'a jechaadha. Here diagram kanarraa akka hubannu here the pyruvate is 3 carbon compound in the cytosol which enters the mitochondria through mitochondrial membrane. Membrane mitochondria keessatti hulluu keessa jechaadha. Yeroo kana there is an investment of energy. Energiin asitti invested ta'u jira jechaadha. In the mitochondria, the NAD to be reduced to NADH plus hydrogen, and by the decarboxylation, the carbon dioxide is removed, so the pyruvate is changed to acetyl-CoA, a 2 carbon compound here. You count the number of carbon exist in the formula 2 carbon molecule which bind with an enzyme substrate complex here formed enzyme substrate complex in asitti uumamee jira an acetyl-CoA keessatti abbaa kaarbanii lama enzyme kana CoA wajjin bind ta'ee jira jechuudha which directly enter to the Krebs cycle gara Krebs cycle yookiin immoo gara link reaction yookaan immoo gara Krebs cycle jennu stage isa sadaffaatti acetyl-CoA kun enter ta'a jechuudha. Har'aaf asuma irratti xumurreerra waan nu hordofaa turtaniif baay'ee galatoomaa. Wayitii ittaanu paartii shanaffaa yookiin kutaa shanaffaa Krebs cycle stage 1 hafan lamaan Krebs cycle fi electron transport chain and chemoosmosis qabannee isinii dhiyaannaa. Mata duree kanaan kan isinii dhiyaannu ta'a. Warreen YouTube keenya YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochaa maatii akka taatanii fi yoo jaalattan like gochuudhaan hiriyoota keessaniif share godhaa. Yaada yoo qabaattan immoo comment box keenya keessatti nuuf barreessuu dandeessu. Waan hordoftaniif baay'ee galatoomaa.